Nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa har'a immoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa lammaffaa kutaa 9ffaa end of unit 2 questions egaa gaafilee xumura boqonnaa lammaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalichaaf keessummaa taanaan subscribe gochuudhaan maatii taatan immoo viidiyoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromoo guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan bahadhaa. Akkasumas caalmaatti deeggaruu barbaadan immoo viidiyoo kiyya ilaaltan VPN banachuun gahaadha jechuudha. Maateriyaala barnoota garaagaraa immoo argachuu barbaadan chaanaalii Telegiraamii kiyya Abdii Fiiziksii Akaadaamii join gochuun dagatina. Groupiinis jira achittis dabalamuu dandeessu. Kallattumaan gaafilee keenya hojjechuu eegalla jechuudha. Question number 1. Identify the following quantities as vectors and scalars. Qaamolee safartamoo armaan gadii kalqabee yookiin immoo kaldhabee jechuudhaan adda baasii jedhanii nu kenna jechuudha. Speed saffisa, velocity ariitii, displacement qaxxaamura, volume qabee, acceleration gola, power aangoodha jechuudha. Quantitiiwwan nu kennaman so quantity keenya kana salphumatti qooduu dandeenya jechuudha. Scalars are speed, volume, power. Egaa kaldhabeewwan warreen ta'an speed, volume fi poweridha jechuudha. Speed, volume, power isaan kunniin kaldhabeewwan jechuudha. They are described only in their magnitudes. Magnitude yookiin immoo hamma isaanii qofaan ibsamu jechuudha. Waa'ee kallattii dhimma hin qabanii jechuudha. But vectors are velocity, displacement and acceleration. Kalqabeewwan immoo velocity, ariitii, displacement, qaxxaamura, acceleration guula jechuudha. Isaan kun immoo kan ibsaman hammaa fi maal isaaniitiin jechuudha, kallattii isaaniitiin jechuudha. Fakkeenyaaf speed yoo fudhanne 5 meter per second qofa jennee dhiisnaa jechuudha. 5 meter per second. Velocity yoo ta'e garuu 5 meter per second kallattii ta'e wayi east jechuu dandeenya jechuudha. Volumiinis akkasuma. Volume fakkeenyaaf meeqa jenna jechuudha. Fakkeenyaaf 9 meters cubed kallattii hin qabu jechuudha. Displacement yoo jenne garuu ammas maal jechuu dandeenya jechuudha. 10 meter west or east kallattii ta'e wayiitti ibsuudhaa qabnaa jechuudha. Poweriinis akkasuma waattiidhaan ibsama jechuudha. 1000 waattii yoo jenne gahaadha jechuudha. Poweriin isa kanaan ibsama. Accelerationiin immoo kallattii qabaachuu qaba jechuudha. Meters per second squared kallattii murtaa'e wayii fakkeenyaaf tokko yoo jenne tokko garamitti up jechuu dandeenya or down jechuu dandeenya. Kallattii maal ibsamuudhaa danda'u qaba jechuudha. So isaan kanadha bifa kanaan qoqqooduu dandeessu. Okay, question number 2. Which one of the following is not true about the three vectors showing in figure 2.27? Kanneen armaan gadii keessaa waa'ee veektaroota sadan fakkii kanarratti argitan irratti kan sirrii hin taane not true kan sirrii hin taane yookiin dhugaa hin taane kamiin jedha jechuudha. A minus A equals B plus C. B equals minus C minus A. C equals minus A minus B. D vector A plus vector B minus vector C equals 0. Kanneen keessaa waa'ee veektaroota kanaa dhugaa kan hin taane kami jedheen nu gaafate jechuudha. Egaa isa kana mala lamaan barbaaduu dandeessu. Tokkoffaa mala giraafitiin yookiin immoo mala ji'oomeetiriitiin barbaaduu dandeessu jechuudha. Veektaroota kana kallattii isaanii jijjiiruudhaan jechuudha. Mee jalqaba mala giraafii yookiin mala ji'oomeetirii irraa haa kaanu jalqaba nuyi akka sirriitti hubattaniif jechuudha. Mala herreegatiinis itti dhufnaa jechuudha. A haa mirkaneessinu fakkeenyaaf. A irratti veektaroonni nuu kennaman isaan kanadha. A bifa kanaan nuu kenname veektar A, veektar B isa magariisa kana, veektar C immoo isa diimaa kanadha jechuudha. So veektar negative A jechuun choice A yommuu mirkaneeffannu jalqaba irratti maal jira choice A negative A equals vector B plus vector C dha. Kun dhugaa ta'uu mirkaneeffachuuf eenyurraa kaana jechuudha. Ida'amni keenya eenyudha? Vector B plus vector C dha. So vector B irraa kaana jechuudha. Kunoo vector B keenya. Then here to tell methodiidhaan mataadha gara eegetti vectorii lammaffaa C kan jedhamu kana finneet mataa vector B irra keenya jechuudha. Bifa kanaan kallattii isaa zoon jijjiiran akkuma jirutti keenya. Then xumura irratti A plus B plus C keenya maal ta'a jechuudha? Minus A ta'a jechuudha. Minus A jechuun A'n asii olee garagara ture. A'n asii olee garagara ture bifa kanaan. Minus A'n immoo asii gadi garagara jechuudha. Kanaafuu tokkoffaan maalidha jechuudha? It is
True. Aan sirriidha jechuudha. Okay. Baan moo ilaallu. Baan maal jedhaa? Vector B equals negative of vector C minus vector A jedhaa jechuudha. So ammas negative of C irraa kaana jechuudha. B bira immoo yommuu dhabu. Negative of C. Negative of C jechuun immoo hammisaa vector C kanaan hammanuma. Kallattiin garuu inni kun gara bitaatti, negative C immoo gara mirgaatti ta'a jechuudha. Bifa kanaan. So negative C keenya irraa kaana isaa ida'aa jirra waan ta'eef jechuudha. Then negative A ilaala. Minus A jechuun plus negative A jechuudha. Kanaafuu mataa negative A miila negative A finnee mataa sirra keenya jechuudha. Negative immoo iddoo kanatti barreeffanneerra waan ta'eef akkuma jirutti finnee mataa isaa bifa kanaan keenya jechuudha. Then resultant vectoriin keessan eenyurra gara eenyutti ta'a? AG minus C ti gara mataa minus A tti ta'a jechuudha. Inni immoo kallattiidhuma eenyu bakka nu bu'a? B bakka nu bu'a jechuudha. Kun akkuma ilaaltan. Kuni B dha. B dha asittis tokkuma jechuudha. Iddoodhaa sochoosne malee kofasaa osoo safarreeti sirriidhuma jechuudha. Kanaafuu filannoo baanes dhugaadha jechuudha. Baanes dhugaadha jechuudha. Caa ilaalu. Vector C equals negative A minus B nuun jedhee jechuudha. Ammas negative A irraa kaana jechuudha. Caa bira yommuu dhaqnu immoo. Negative A irraa yommuu kaanu negative A keenya isa kanadha sila barbaanne waan ta'eef jechuudha. Then kan negative ida'aaf jiru eenyudha? Negative B dha. Negative of vector B. Negative of vector B immoo inni kun bifa kanaan gara mirgaatti qajeelaa ta'e gadi kufaatii asii ol ba'aatii immoo gara bitaatti qajeelaa jechuudha. Negative of B. Finnee mataa negative of A irra keenya jechuudha bifa kanaan. Then miila negative A tii hamma mataa negative B tti kan jiru maal ta'a kan jedhu ilaalla jechuudha. Inni immoo kunoo C dha jechuudha. C dha. Kanaafuu Cnis maalidha jechuudha? Turuudha jechuudha. Okay, choice D check goona. Choice D bira yommuu deemtan A plus B plus minus C equals 0 nuun jedha jechuudha. Egaa minus C akkam akka ta'u ilaaltaniittu A qabnaa, B qabnaa, drawing isaa kaafnaa jechuudha. 0 ta'uudhaaf isa kana itti dhufnaa. 0 ta'uudhaaf question number 4. What is the least number of unequal vectors required to produce a zero resultant? Hammi yookiin immoo baay'inni kalqabeewwan walqixa hin ta'ini unequal kan wal caala required to produce a zero resultant. Baay'inni kalqabeewwan walqixa hin ta'ini unequal vectors zero uumuudhaaf yoo xiqqaate vectoroota meeqatu nu barbaachisu? Vectoroonni walqixa hin ta'in walitti hidhamanii zero uumuudhaaf yoo xiqqaate vectoroota meeqatu jiraachuu qabu nuun jedha jechuudha. The answer is to produce a zero resultant you need to at least 3 unequal vectors. Yoo xiqqaate vectoroota sadi qabaachuudha qabna jechuudha. Vectoroota walqixa hin taane walitti hidhaane zero fiduudhaaf yoo xiqqaate sadi qabaachuu qabna jechuudha. Sababni isaas this is because two unequal vectors cannot cancel each other out completely. Egaa vectoroonni walqixa hin ta'in lama guutumaan guutuutti waliin balleessanii jechuudha. Vectoroonni lama walitti hidhamanii zero kennuudhaaf hammi isaan dirqama walqixa ta'uu qaba, kallattii tufaallaa ta'uu qaba malee jechuudha. However, with 3 vectors you can arrange them in such a way that their vector sum is 0. Egaa akkaatuma jalqaba irratti gaafii tokkoffaan nuu kenne sanitti vectoroota sadi garuu mataadhaa gara eegetti wal qunnamsiisuudhaan tiraangilii cufaa uumuudhaan ida'amni isaanii 0 akka dhufu gochuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Vectoroonni sadan keenya vectorii kana yoo qabaanne vectorii jalqabaatee jennu vectorii lammaffaa bifa kanaan yoo qabaanne vectorii sadaffaan immoo asirraa asii gasitti ho'idhaan hin ta'u resultant vectorii ta'a jechuudha. Mataadhuma isa kanarraa gara miila vectorii jalqabaatti bifa kanaan yoo sararame amma vectoroonni kun sadii mee vector A jennu A bifa kanaan vector A B inni kun immoo C yoo ta'e jechuudha. So kun maal nutti agarsiisa? A plus B plus C equal to 0 ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu vectoroonni sadi walitti hidhamanii
veektaroonni wal qixa hin ta'in walitti hidhamanii 0 nu kennuudhaaf yoo xiqqaate baay'inni isaanii 3 ta'uudha qaba jechuudha. Number 5, if you and your friend have to apply a force to move an object, what would be the best way to apply the forces to maximize your resultant force? Egaa kuni gaafiidhuma sadaffaatu maal ta'e duplicated ta'e jechuudha. Kanaafuu gaafii sadaffaa isuma sila hojjenne santu irra deebi'ee dhufe waan ta'eef deebii gaafii sadaffaatiif hojjenne gaafii kanaaf kan ta'udha jechuudha. Gaafiidhuma sadaffaa irra deebisee fidee kitaabni keessanii. Question number 6 is also the duplicated of question number 4. Gaafii afuraffaatu duplicated ta'e immoo dhufe jechuudha. Kanaafuu gaafii ja'affaas deebisaa argachuu barbaaddan gaafiidhuma afuraffaa itti deebitanii ilaaluu qabdu jechuudha. Gaafii torbaffaatti dabarra. 7. Suppose you are adding two vectors, vector P and vector Q. How would you add them to get the resultant with the least magnitude? Vectorota lama qabdu P fi Q yoo ta'an, vectorota kana lamaan walitti hidhatanii least magnitude yookiin immoo ida'ama yookiin immoo hamma isa xiqqaa argachuu kan dandeessan akkamitti jedheen nu gaafata jechuudha. To get the resultant with the least magnitude, when adding two vectors P and Q, you should add them in such a way that they are directly opposite to each other. Egaa P fi Q kana walitti hidhaanee magnitude xiqqaa argachuu barbaanne akkamitti walitti hidhuu qabna jechuudha. Kallattiin isaanii guutumaan guutuutti walii faallaa akka ta'anitti walitti hidhaanii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? The angle between them will be 180 degree. Qofni isaan gidduu jiru 180 degree ta'a jechuudha. When two vectors are in opposite directions, their magnitudes subtract from each other, resulting in the smallest possible resultant. Egaa vectoroonni lama yemmuu walii faallaa ta'an resultant vectoriin isaanii walirraa hir'ata jechuudha. Walirraa hir'achuudhaan argama jechuudha. Kana jechuun resultantiin beekamaadha egaa vector P plus vector Q iti jechuudha. Kan magnitude isaanii yemmuu barbaannu magnitude of R equals to magnitude of P minus magnitude of Q ta'a jechuudha. Kanaafuu inni xiqqaan yoo vectoroonni lamaan kallattii walii faallarra ta'an. Fakkeenyaaf kuni P yoo ta'e Q'n immoo kallattiidhuma kanarratti sarara qajeelaa eenyu wajjin uuma jechuudha. Kallattii kanarra Q'i egaa yeroon kaasu dogoggoruu hin danda'a jechuudha. Qofni isaan gidduu jiru meeqadha jechuudha? 180 degree ta'uu qaba jechuudha. Kuni istii agarsiise, kun immoo west agarsiisuu qaba jechuudha dirqama. Yeroo kana maal arganna jechuudha? Magnitude isa xiqqaa yookiin immoo least kan jenneen sana arganna jechuudha. Question number 8. What will happen to the magnitude of the resultant of two vectors as the angle between them increases from 0 to 180 degree? Yoo qofni vectoroota lama gidduu jiru 0 irraa gara 180tti guddachaa deeme, resultant vector yookiin immoo ida'ama vectoroota kana hamma isaa irratti maaltu uumamaa nuun jedha jechuudha. Qofni vectoroota lama gidduu jiru 0 irraa gara 180tti guddachaa yoo deeme hamma ida'ama vectoroota kanaa irratti maaltu uumamaa yookiin immoo maal ta'a jedhee nu gaafate jechuudha. The answer is as the angle between the two vectors increases from 0 to 180 degree, the magnitude of the resultant vector decreases. Egaa deebiin keenya silas dubbanneerra jechuudha. Gaafii naannoo gaafii tokkoffaa irratti yoo qofni vectoroota lama gidduu jiru 0 irraa gara 180tti guddachaa deeme hammi resultant vector yookiin immoo vectorii ida'amaa keenya xiqqaachaa deemaa jechuudha. Adaduma qofni vectoroota lama gidduu jiru dabalaa deemuun resultant vectoriin xiqqaachaa deemee xumura irratti 180 irratti isa xiqqaa arganna jechuudha. 0 irratti immoo isa guddaa arganna jechuudha. At 0 or same direction the resultant is maximum. Akkuma kana dura dubbanne 0 irratti resultant keenya maximum ta'a jechuudha. This one is the maximum. Inni kuni isa guddaadha jechuudha. The maximum one. And at 90 degree kofootuma sadi fudhannee ilaallu jechuudha. Maaliif 0 irraa kaanee 90 ilaallu. Or perpendicular vectors, the resultant is intermediate. Egaa perpendicular yoo ta'an
akkamitti arganna jechuudha. R is equals to square root of p squared plus q squared dha jechuudha. Perpendicular ta'e. Kun amma giddu galeessa. Yoo 180 irra immoo geenye kana jechuun p v q win yookiin immoo vektaroonni kun lamaan waliif faallaadha jechuudha. The resultant is minimum isa xiqqaataa jechuudha. Egaa kuni maal nutti agarsiisa? The magnitude of the resultant gradually decreases as the angle increases from 0 to 180 degree. Adaduma koofni duwwaa irraa gara 180tti guddachaa deemuun magnitude resultant vector yookiin immoo ida'ama vektaroota keenyaa hammisaa xiqqaachatee deema jechuudha. Isin galeera jedheen yaada gaafii itti aanutti haa dabalu. Question number 9 goes like this. A vector A lies in the xy plane. For what rotations of A will both of its components be negative? For what rotations will its components have opposite signs? Egaa vector N diriiroo xaayaa irra yoo taa'e haala teessuma A kamirratti komponentoonni A lamaan isaanii negatiivii kan ta'an. Horizontal component fi vertical componentiin A negatiivii kan ta'an haala akkamii irratti yookiin immoo A yoo eessa taa'e nuun jedha jechuudha. Itti deebisees for what orientations will its components have opposite signs? Orientationii kamiif immoo komponentoonni A horizontal component fi vertical componentiin opposite signs yookiin mallattoo faallaa kan qabaatan yoomi tokko positive tokko negative kan ta'u yoomi jedheen nu gaafate jechuudha. Kunis baay'ee salphaadha. For a vector A to have both of its components negative, vector N component isaa yookiin siiqeewwan lachuu negative qabaachuuf it must lie in the third quadrant of xy plane. Kanaafuu xy plane keenya isa kana yoo ta'e egaa inni kuni positive x dha, kuni positive y dha, kuni negative y dha, kuni immoo negative x dha jechuudha. Negative x y jechuu dandeessu jechuudha. Akkasuma quadrantoota keessanis qoqqoodachuu dandeessu jechuudha. This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is the fourth quadrant. Kanaafu asitti yaan negatiiva ta'anis negatiiva. Komponentoonni kun lachuu negatiiva ta'uudhaaf third quadrant keessa darbuu qaba jechuudha. Vektoriin keenya jechuudha. Fakkeenyaaf bifa kamiin ta'uu danda'a? Bifa kanaan ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafu vektoriin yookiin immoo vektoriin aan kuni komponentoota negatiivii lachuu qabaachuuf quadrantii sadaffaa keessa darbuu qaba jechuudha. Lammaffaan immoo maal jedheen nu gaafate? For what orientations will these components have opposite signs? Tokko positive tokko negative kan ta'an maal keessatti nuun jedha jechuudha. These components will be opposite in sign if the vector is either in the second or the fourth quadrant. Komponentiin kuni tokko positive tokko negative kan ta'u yoo vector n yookiin second quadrant keessa. Second quadrant jechuun asidha. Fakkeenyaaf vector n iddoo kana osoo jiraateeti asitti komponentiin yaa positive ta'a, komponentiin ta'a negative ta'a jechuudha. Yookiin immoo fourth quadrant kan jenneen immoo naannoo kana yoo ta'e gidduu kana keessa yoo ta'e. Oh, I'm sorry. Fourth quadrantiin isa kanadha. Isa kanadha. Asitti yaan negative dha, ta'an immoo positive dha jechuudha. Kanaafuu lamaan isaanii negative ta'uudhaaf quadrantii sadaffaa keessa darbuudhaa qaba. Tokko positive tokko negative ta'uudhaaf immoo yookiin quadrantii lammaffaa keessa yookiin quadrantii sadaffaa keessa darbuudhaa qaba jechuudha. So bifa kanaan deebisna jechuudha. Gaafii saglaffaa ifa isinii ta'eera jedheen yaada. Gaafii itti aanutti haa dabarru. Two vectors have, question number 10, two vectors have unequal magnitudes. Vectoroonni lama hamma wal qixa hin ta'in yookiin immoo hamma wal caalu qabu. Can their sum be zero? Explain jedha. Ida'amni isaanii zero ta'uu danda'a. Vectoroota meeqa qabna? Lama qabna. Two. Hammi isaanii wal qixa miti. Ida'amni isaanii yoo zero ta'uu danda'a ree? Ibsi jedha jechuudha. Hin danda'u. No. The sum of two vectors with unequal magnitudes cannot be zero. Ida'amni vectoroota lama hammi isaanii wal qixa hin ta'in gonkumaa zero ta'uu hin danda'u jechuudha. Sababni isaas
For two vectors to sum to 0, they must be equal in magnitude and opposite in direction. Vectoroonni lama walitti hidhamanii 0 kennuudhaaf hammi isaanii dirqama walqixa ta'uu qaba. Hammi isaanii dirqama walqixa ta'uu qaba. Kallattiin isaanis dirqama faallaa ta'uu qaba jechuudha. Kondishinoonni kun lamaan osoo hin guutamin vectoroonni lama walitti hidhamanii 0 hin kennan. Tokko maali? Hamma walqixa qabaachuu. They need to have equal magnitudes. And also they need to have opposite direction. Kallattii faallaa qabaachuudha qabu jechuudha. Kanaafuu isaan kun maalidha? Unequal nuun jedha waan ta'eef gonkumaa carraan isaan walitti hidhamanii 0 nu kennan hin jiraatanii jechuudha. Unequal magnitudes mean the vectors cannot perfectly cancel each other. So their resultant will always have some non-zero magnitude. Egaa yeroo hunda vectoroonni walqixa hammi isaanii walqixa hin ta'in lama walitti hidhamuudhaan yookiin immoo guutumaa guutuu wal balleessuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda resultant vectoriin isaanii non-zero yookiin immoo 0 dhaan ala kan ta'udha jechuudha. Question number 11. Given displacement vectors s1 equals -2 in I direction plus 3j meter, s2 3i minus 2j meters, s3 -2i plus 3j meters. Find the magnitude and the direction of the resultant displacement s1 plus s2 plus s3 jedhee nuu kenne. Egaa asitti jalqaba irratti kan nuyi gaafatamne maalidha? The magnitude of the resultant vector. Vectoroota kana sadan isaanii walitti hidhuudhaa qabna jechuudha. And the direction of the resultant displacement. Kana gochuudhaan dura kallattuma formaatatti yommuu gallu solution resultant vectoriin keenya beekamaadha. Akkamitti ibsama? SR or resultant vector equals egaa vectorii ta'uu beekamaadha jechuudha. Xiyya malee hin fayyadama jechuudha. Yeroo qusachuuf so SR plus S1 SR equals S1 plus S2 plus S3 ta'a jechuudha. Gama biraatiin SR jechuun immoo kompoonentii isaa xaafiyaatiin yommuu ibsinu SR equals SR X plus SR Y ta'a jechuudha. SR Y ta'a jechuudha. Egaa amma SR X fi SR Y barbaaduudhaa qabna jechuudha. Mee jalqaba irratti SR X yaa barbaadu. SR X equals S1X plus S2X plus S3X ta'a jechuudha. Then inni kun meeqa ta'a? S1X jechuun asirraa ilaallaa jechuudha. -2y. -2 ayin hunduma isaaniitiif dhaabbatti waan ta'eef -2. Okay. S2X jechuun +3. Okay. Inni xumuraa S3X jechuun -2 -2 in I direction. Kallattii I-tiin yookiin immoo kallattii pozitiiva xaatiin jechuudha. So isaan kana walitti daatan -2 plus 3 is 1. 1 minus 2 is -1. Kana jechuun negative I direction ta'a jechuudha. Eentu SRX yookiin immoo resultant displacement along x in meeqa ta'a jechuudha? -1i ta'a jechuudha. Okay. Inni ittaanu eenyudha? Inni ittaanu SRY. SRY equal S1y plus S2y plus S3y. Isa kana immoo bakka buusnu S1y jechuun dhufneet 3 qabnaas. 3 S2y jechuun negative 2 qabna. -2 qabna. -2 S3y jechuun +3 in j direction. Isa kana immoo walitti daanu meeqa arganna? Isa kana immoo walitti daanu equals sadirrisuu 2 tokko da'u 3 4 along j direction ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana meetiraan ibsuu dandeenya jechuudha.
amma komponentii resultant vectorii keenya argannee jirra jechuudha. Komponentii resultant vectorii keenya argannee jirra. Kan nuuf ammoo magnitude isaa barbaadudha jechuudha. Magnitude of resultant vector. Magnitude of resultant vector. Egaa magnitude yommuu barbaadnu magnitude of resultant vector, or let's say SR. Isa kana yommuu barbaadnu SR equals under square root SR x square plus SR y square dita jechuudha. Kanaafuu SR x jechuun 1 simply negative 1 dha waan ta'eef negative 1 square plus SR y square jechuun 4 dha, so 4 squared. Isa kana square goona jechuudha. So magnitude of resultant vector equals square root of negative 1 squared is 1 plus 4 squared is 16 or 16. So magnitude of SR equals square root of 17. Square root kudha torbaa ta'a jechuudha. Maal meetira jechuudha. Yookiin immoo isa kana maal gochuudha dandeessu? SR ruutii keessaa is baasuu dandeessu jechuudha. Deesimaaliidhaan ruutii keessaa baasuu dandeessu. Yommuu deesimaaliidhaan ruutii keessaa baasnu meeqa ta'a? 4.12 around naannoo kana approximately dha jechuudha. So magnitude SR keessaan kana ta'a jechuudha. Amma immoo kallattii isaa barbaaduudhaa qabna jechuudha. Kallattii isaa barbaaduudhaa qabna. Egaa kallattii barbaaduudhaaf asitti wanti nuti beekuu qabnu SRX'n keenya negative I. Negative I jechuun X'n keenya kana yoo ta'e origin iddoo kana yoo ta'e kallattii kanarra jira jechuudha. Kuni negative tokko yoo ta'e, negative tokko yoo ta'e. Y'in keessan immoo asii oleedha jechuudha. Y'in immoo asii oleedha. Kuni 4 meetira yoo ta'e jechuudha. Kanaafuu resultant vectoriin keessan iddoo kam jiraachuu isinitti agarsiisa. Isa kanaaf dalga bifa kanaan yommuu kaasnu asii gadiis bifa kanaan yommuu kaasnu bifa kanaan yommuu gadi sararru resultant vectoriin keessan iddoo kana jira jechuudha. Yookiin immoo resultant displacementiin keessan isa kana ta'a jechuudha. Kanaafuu koofni nuyi barbaannu yeroo baay'ee kan xaa wajjin waan ta'eef teetaan keenya teetaa iddoo kana jirudha jechuudha. Inni kun y dha, inni kun x dha waan ta'eef jechuudha. So vectoroota keenya asitti haa kaafannu komponentii isaa jechuudha. Komponentiin sararayaa asii olee yoo ta'e isheen sararri xaa ammoo negatiiva tokko bifa kanaan yoo ta'e inni kun negative 1 dha. Inni kun immoo 4 jechuudha komponentii keenyarra. Kanaafuu isa kanaafis dalga xaan bakka ga'uu danda'u jechuudha. Asiinis immoo yaan bakka ga'uu danda'u rectangle jechuudha. Yookiin immoo parallelograamii jeen diagonaliin keenya eenyu nuu ta'a jechuudha. Resultant vector yookiin immoo SR keenya nuu ta'a jechuudha. Koofni nuyi barbaadaa jirru isa kana ta'a jechuudha. So koofa kana yommuu barbaadnu time functioniidhaan akka barbaadnu beekamaadha jechuudha. Kanaafuu koofni maal ta'a jechuudha? Tan of maalirraa arganna jechuudha? Kallattii tan of, or let's say direction of SR resultant vectorii kana argachuudhaaf tan functionii fayyadamna jechuudha. Tan theta equals opposite over adjacent. Opposite over adjacent dha. Opposite eenyudha jechuudha? Inni kun sarara yaati. So which is SRY over SRX ta'a jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Theta equals tan inverse of eenyudha? SRY jechuun 4 meetiridha. 4 over negative 1 adjacentiin yookiin immoo xaan isa kana waan ta'eef jedha. So theta will be tan inverse of negative 4 ta'a jechuudha. Tan inverse of negative 4. So tan inverse of negative 4 is
meeqa ta'a? Tan inverse of negative 4 jechuun theta equals negative 75.96 akka scientific calculator fayyadamtanii check gochuu dandeessu jechuudha. Egaa negatiivii kana maaliif fayyadamne? Eessarraa kan safarree above negative x axis. Above negative x axis dha jechuudha. Egaa kofni negatiivii ta'uun kun kofni ni safaraa jirru kallattiin isaa clockwise, kallattii sochii isaati. Kallattiin kun maalidha? Clockwise kun asirraa kaanee safarree waan ta'eef jechuudha. Clockwise kofni yeroo hunda maalidha? Negatiivii dha jechuudha. Isa kana nutti agarsiisa. Gama biraatiin kofa kana fakkeenyaaf sarara kana extend osoo goone garanattis extend osoo goone garanattis extend osoo goone diriiroo xayaa keenya positive x axis irraa kaanee safaruu osoo barbaanneeti negative kanatti 180 idaana jechuudha. Negative kanatti 180 idaana. Maaliif kofni asii amma isitti jiru meeqa 180 waan ta'eef jechuudha. 180 kofni kun akka hin guunneef eessarraa kaanee yommuu safarru kofa kanaan ibsuu yommuu barbaannu jechuudha. Kofa kam? Kofan purpleedhaan barreessu kan kofa kanaan counter clockwise positive x axis irra ka'ee safaruu osoo barbaade 180 irraa kofa iddoo kana jiru qofan hir'isaa jechuudha. Or jedheen iddoo kanatti or theta equals negative 75.96 degree plus 180 degree. Kana immoo walitti daatan meeqa argattu? Kana immoo walitti daatan 104.04 104.04 naannoo 104 jechuudha. Kuni eessarraa safarama jechuudha? From positive x axis. From positive x axis sarara xaa positive kanarraa kaanee counter clockwise positivein ta'uu isaan kun immoo kofnichi faallaa sochii sa'aatii ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Asumaan so bifa kanaan kallattii akkasumas hamma resultant vectoroota yookiin immoo qaxxaamuroota nuu kennamanii kana salphaatti barbaaduudha dandeenya jechuudha. Gaaffiin itti aanu question number 12. Three force vectors A, B, and C are acting at a point. Kalqabeewwan humnaa sadi A, B fi C'aan tuqaa tokko irratti dalaga'anii tuqaa tokko irratti iddoo tokkotti wal ga'anii jechuudha. Kallattii garagaraatti dhufanii iddoo tokko irratti wal ga'anii. If A equals 4i minus 3j and B equals 2i plus j, find A the magnitude and the direction of vector C and B a unit vector along C. Yoo an afur kallattii I yookiin immoo E yookiin immoo sarara positivii xaatti sadi gara negativii jaatti ta'ee fi baan immoo lama I plus J yoo ta'e lama gara positiva xaatti tokko gara positiva yaatti yoo ta'e jalqaba irratti hammaa fi kallattii vector C barbaadi jedhee jechuudha. Hammaa fi kallattii vector C barbaadi. Baarratti a unit vector along C. Vectorii yookiin immoo kalqabee tokkee gara kallattii caarratti yookiin vectorii yookiin kalqabee caarratti argamu barbaadi nuun jedhee jechuudha. Egaa kennamaa kennarraa fakkeenyaaf kennamoota keenya baafachuu dandeenya iddoo kanatti jechuudha. Wantoonni nu kennaman given A nu kennameera. A akkamitti nu kenname? 4i minus 3j jedhamee nu kenname jechuudha. B no vector B immoo 2i plus j jedhamee nu kenna. Kennamaa biraatti dabalachuu dandeenya iddoo kanatti. Maalluun jedheera gaaffiin keenya? The three forces are acting at a point. Acting at a point jechuun tuqaa tokko irratti dalaga'anii jechuun tuqaa tokko irratti veektoroonni yookiin humnoonni dalaga'anii wantichi yoon sochoone ida'amni humnoota sadan kanaa duwwaa ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Seera sochii lammaffaa Niwuteen irraa jechuudha. If three forces or more forces are acting at a point and if the object is not moved, the net force is zero. Yookiin immoo ida'amni humna sanaa duwwaa ta'uu nutti agarsiisa. So relationship isaan fayyadamuudhaaf akka kennamaatti maal dabalachuu dandeenya? Vector A plus vector B plus vector C equals 0. Maaliif
The forces are acted on a point. The forces are acted at a point. Tuqaa tokko irratti dalagaanii waan ta'eef jechuudha. Ida'amni isaanii 0 nuu kennaa jechuudha. Kanaafuu kan gaafatamne jalqaba irratti eenyudha? Resultant vector yookiin immoo resultant vector osoo hin ta'in vector C dha jechuudha jalqaba irratti kan gaafatamne. Kan gaafatamne isadha. So required jennee kaa'uu dandeenya. Barbaadama eenyudha? Magnitude of C. Inni itaan direction of C. B irratti kun A yoo ta'e B irratti immoo eenyudha kan gaafatamne? Unit vector along C. Isaan kana lachuu relationship amma barreessine kana fayyadamuudhaan argachuu dandeenya jechuudha. Gama formaataatti yommuu gallu solution maal jenneerra? A plus B plus C equals 0 jenneerra jechuudha. This implies that C equals negative of A plus B ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. C dhaaf yommuu calculate goonu. Kanaan booda value A fi B qabnaa bakka buusutu nu hafee jechuudha. C equals negative of A jechuun kennamaa keenya irraa 4i minus 3j. 4i A jechuun 4i minus 3j. 4i minus 3j. Okay. Plus B jechuun immoo 2i plus j. 2i plus j. Egaa negatiiviin kuni hunduma isaaniitiif dhaabbatti jechuudha. Negatiiviin kuni asitti ammattuu tokko haa daballuuti, asittis tokko haa daballuuti. Negatiiviin kun hunduma isaaniitiif dhaabbatti jechuudha. Then common term walitti fidachuudha dandeenya idduma kanatti. Common term walitti fidannu negative of egaa negatiiviin kun walii galaati jechuudha. Alatti jirti. Common term walitti fidachuudha dandeenya jechuudha. Common term walitti fidachaati adeemu. Negative of egaa common termiin keenya 4i qabna garana. 4i asii immoo plus akkuma jirutti fudhanna positive waan ta'eef jechuudha. Xumura irratti ittiin baasna negative 2 along I direction kallattiidhuma it jechuudha. Plus yookiin immoo negative jennee fudhachuu qabna. Isheen kun negative waan ta'eef jechuudha. Plus jechuus dandeenya. Asii maal qabna? Negative qabna. Negativicha kallattiidhaan fudhanna. 3 along j direction plus j or 1j bifa kanaan xumurraa jechuudha. Then maaltu nu hafa iddoo kanatti 4i plus 2i is 6i. Negative times negative argatuun qabnu iddoo kana 6 along I direction 3i plus j meeqatu nu dhafa? Minus 2j tu nu hafa jechuudha. Minus 2 along j direction tu nu hafa jechuudha. Kanarraa kan nutti agarsiisu C will be C'n kun meeqa ta'a jechuudha? 6 hir'isuu 2 meeqadha? Dandeenya hin dandeenya. Kanaafuu C maal ta'a? Negative baay'isuu 6i 6 along I direction. 6 along negative 6 along I direction. Negative times negative is positive. Plus 2 along j direction ta'a jechuudha. Egaa kuni komponentii vector C ti jechuudha. Kanaan booda magnitude C argachuun baay'ee salphaadha jechuudha. Magnitude of C magnitude of vector C. Egaa magnitude of vector C maal ta'a jechuudha? Equals square root of negative 6 squared plus 2 squared. Negative 6 squared is 36. 36 plus 2 squared is 4, which is equal to root 40. Root 40 jechuun gama biraatiin maal jechuudha? 4 baay'isuu 10 jechuudha. Kanaafuu 4 lamaan ba'uu danda'a.
2 root 10 jechuu dandeessu jechuudha. 2 root 10 jechuu dandeessu jechuudha. Yookiin immoo tuqaatiin kaa'uu dandeessu. Egaa kuni magnitude isaa isuma kanaan kaa'uu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo deesimaalitiin immoo isin gaafate root 10 yoo beektan isa kanaan nu keessan ni dandeessu. Garuu root keessas yoo baastan maal gootu jechuudha? 6.32 ta'a jechuudha. Kanaafuu magnitudiin C keenya isa kana ta'a jechuudha. Kuni magnitude C ti. Inni biraa direction C ti jechuudha. Iddoo kanatti argachuudha kan qabu. Direction of C. Direction of vector C. Isa immoo akkamitti arganna? Egaa komponentii keenya irraa wanti nuyi conclude gochuu dandeenyu ni jira jechuudha. Komponentii vector C negative xaa 6 qabna. Bifa kanaan jechuudha. Akkana ta'a ture. Yaa immoo 2 qabna. Kun xiqqoo dheeratu. Kun immoo yaa 2 positive dha jechuudha. Kun 2 positive dha. Kun negative dha. Then isaan kanaaf shadow isaa kan 6 hojjenne sittis kan 2 iddoo kanatti diagonaliin kun vector C dha jechuudha. Diagonaliin kun eenyudha? Vector C. Bifa kanaan jechuudha. Kun originii yoo ta'e jechuudha. Quadrantii lammaffaa keessatti akka argamu nutti agarsiisa jechuudha. So kofni nuyi itti ibsuu dandeenyu inni tokko isa kanadha. Isa kanaan ibsuun yeroo baay'ee xaarraa kan itti ibsina waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kofa isa kanaaf 2 yookiin immoo y componentiin opposite ta'a. X componentiin immoo adjacent ta'a jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan functionii taanii fayyadamuudhaan theta equals to tan inverse of theta equals tan inverse of C along y over C along x. C along y is 2 over C along x is negative 6. Isa kana ta'a jechuudha. So theta will be thetaan kan ta'u tan inverse of negative 1 over 3. Negative 1 over 3. Kunis approximately naannoo negative 18 tuqaa 43 yookiin immoo tuqaa 4 ta'a jechuudha. Kofni kun eessarraati jechuudha? From kun asirraa akkuma ilaaltan from negative x axis above negative x axis sararaxaatii olitti jechuudha. Negative ta'uunsaa silas akkuma dubbadde kallattii sochii sa'aatiitiin safaraa jirra jechuudha kofa keenya jechuudha. Akkuma sila goone yeroo baay'ee kan kofni nuyi gaafatamnu from positive x axis waan ta'eef or theta equals negative kanatti 180 hidhaatu jechuudha. Maaliif iddoo kana originii keenya iddoo kana yoo ta'e kofa keenya asirraa kaan osoo safarreeti. Kofa ammas halluu biraatiin anjii barreessaa magariisaan barreessaa kofa kanaanis ibsuu dandeenya caa kofa kana. Egaa kofa kanaan yommuu ibsinu 180 eessaa amma eessatti from positive x axis to negative x axis 180 jedhu. 180 akka hin goone kofa kanatti dhoorkaa jechuudha. Kofa isa guddicha kanaan yommuu ibsinu. Kanaafuu negative 18.43 degree plus 180 degree. Kana yommuu walitti hidhaatan meeqa argattu? 161 tuqaa 57 argattu jechuudha. 161 tuqaa 57 yookiin immoo tuqaa 6 tilmaaman argattu jechuudha. Inni kun immoo eessarraa jechuudha? From positive x axis. From positive x axis yookiin immoo yeroo baay'ee akka standardiitti isa kanadha jechuudha kan kaa'amu yookiin gaafatamu. Garuu lamaan isaaniiyyuu deebii sirriidha jechuudha. Kofni keessan eessatti akka ta'e adda baasuudhaa qabdu jechuudha. Egaa A xumurra jirra. Baan unit vectorii nu gaafate jechuudha. Baan maal nu gaafate? Unit vectorii. Unit vectorii kan argachuudhaaf definitionii unit vectorii beekuu qabna jechuudha. Unit vector along B unit vector along vector C. Unit vector along vector C is determined by vector C divided by magnitude of vector C. Vector C dhuma magnitude isaatii hiruutiin arganna jechuudha. Kun beekamaadha. Then vector C komponentiidhaan kan arganne negative 6i
plus 2j over magnitude isa. Egaa magnitude meeqa arganne iddoo kanatti 2 root 10 arganne jechuudha. Yookiin immoo 6.32 arganne jechuudha. So over 2 root 10 magnitude isaati jechuudha barbaanne arganne waan ta'eef jechuudha. Isa kana adda adda himuu baastan negative 6 over 2 root 10 along I direction plus 2 over root 10 along j direction ta'a jechuudha. Kun kan nutti agarsiisu unit vector along c isa kana salphisuu dandeessu. Jaalamaan negative 1 argattu. Negative 3 argattu. Negative 3 over root 10 along I direction plus 2 by 2 is 1. 1 over root 10 along j direction. This is a unit vector along vector c. Unit vector in vector each arra jiraatu isa kana ta'a jechuudha. Question number 1-3, determine a velocity vector that has a magnitude of 5 meters per second directed along the direction of vector d equals 1.5 I plus 2j. Egaa gaafiin kun immoo maal jedhee nu gaafata? Kalqabee velocity kan hamma 5 meter per second qabu kallattiin isaa gara kalqabee daa 1.5 sarara xaarra plus 2j lama sarara yaarra kan ta'e kana barbaadi. Magnitude isaa meeqadha? Velocity'n keenya 5 meter per second. Kallattiin isaa gara kallattii vector d kanatti kan argamudha yookiin immoo gara kallattii vector d tti qajeeluudhaan kan argamudha jechuudha. So velocity vectorin keenya salphumatti kallattumaan solution isaa irraa yommuu kaanu solution velocity keenya yookiin immoo velocity vectorin keenya maal ta'a jechuudha? 5 times magnitude isaa waan ta'eef jechuudha. 5 meters per second times the unit vector along d kanuma ta'a jechuudha. Kanaafuu vector d kana velocity kanaan baay'isuun homaa hiikan qabu yookiin immoo hamma isaa irratti garaagarummaa qabu. Garuu kallattii velocity keenya akka kallattii d kana qabaatu taasisaa jechuudha. Kanaafuu kan argachuudhaaf velocity hammi isaa 5 meter per second kallattiin isaa immoo vector d irra ta'e yookiin immoo along a unit vector d ta'e kan argachuudhaaf unit vector d argachuun dirqamadha jechuudha. So jalqaba irratti unit vector d haa barbaannu. Unit vector d is equal to vector d divided by magnitude of vector d. Sumama shalagaa ture jechuudha c-dhaaf. So vector d keenya 1.5 along I plus 2j over magnitude in vector d maal ta'a jechuudha? Square root of 1.5 square plus 2 square which is equals to 1.5 along I direction plus 2 along j over square root of tokko tuqaa 5 square yommuu goonu 2.25 arganna. 2.25 plus 2 squared is 4. Then unit vector along d equals 1.5 along I plus 2 along j over 2.25 ida'uu 4 meeqa arganna? 6.25 square root of 6.25. Then 1.5 along I plus 2 along j over second square root keessaa yommuu baasnu 6.25 square root keessaa yommuu baasnu 2.5 arganna jechuudha. Kanaan booda
Isa kana salphiftanii kaa'udha. Isa kana yommuu salphisnu 1.5 along I over 2.5 plus 2 over 2.5 along j direction dha jechuudha. So unit vector along d equals tokko tuqaa shan hiruu lama tuqaa shanii duwwaa tuqaa ja'a 0.6 along I plus 2 divided by 2.5 is 0.8 0.8 along j direction. Kuni vector d keenya jechuudha. Kanaafuu maal jennee kaane a velocity vector that has 5 meters per second magnitude and is directed to the direction of vector d that is 1.5 along I plus 2j is given by 5 times the unit vector along d. Isa kanaan argannaa jennee irraa jechuudha. So formula keenya fayyadamnee bakka buusuudha jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Velocity vector will be 5 meters per second times 0.6 along I plus 0.8 along j. The velocity will be equal to 5 times 0.6 is 3 along I direction plus 5 times 0.8 is 4 along j direction meters per second. Bifa kanaan vectorii hammisaa 5 ta'e kallattiin isaa immoo vector d irra ta'e argachuu dandeenya. Isa kan hamma isaa yoo barbaaddan 5 argattu jechuudha. Square root 3 square 9 4 square 16 16 square 25 square root keessa immoo baasta. Kallattiin isaa immoo kallattiidhuma vector d irra kan ta'udha jechuudha. Gaaffii 14ffaa dabarru. Question number 14. The angle between vector A and vector B is 20 degree. If the magnitude of vector A is 6 units and that of B is 4 units, what is the component of vector A along the direction of vector B? Egaa kitaaba keessan irratti isheen vector A jettu kun hin jirtu jechuudha. Dogoggora miti gaafichi isiniif akka ifa ta'uuf asirratti the component of vector along the direction of vector B jedhee kaa'e malee the component of vector along the direction of vector B jedhee jechuudha. Akkanatti barreessuunii fi eesoo dhiise garaagarummaa hin qabu sirrumaa jechuudha. Gaafinis dogoggora hin qabu. Bifa kanaan gaaficha garuu ifa gochuu dandeenya isiniif sirriitti akka ifa isiniif ta'uuf jechuudha. Inni kitaaba keessan irra jirus sirriidhaan jedhee jechuudha. Kanaafuu kennamoota keenya irraa yommuu kaanu egaa kun waa'ee maalii nu yaadachiisa jechuudha? Waa'ee definitionii dot product nu yaadachiisa jechuudha. Egaa dot product define yommuu goonu dot product jechuun for example A dot B jechuun component of A along vector B times vector A jechuu akka ta'e kutaa darbe keessatti ilaalleerra jechuudha. Kanaafuu definition sana fayyadamuudhaan component of vector A along vector B kana barbaannaa jechuudha. Egaa mee giivenoota keenyaa fudhannu giiven kennamaan nu jalqaba irratti qabnu vector A dha jechuudha. Vector A is 6 units and vector B is 4 units and theta is 20, the angle between A and B. Digdama jechuudha qofni nuu kenna. Barbaadamaan keenya the required one is the required is A along component of A along jechumaan barreessinu component of A along B along vector B. Solution gama furmaataatti yommuu deemnu yookiin immoo furuutti yommuu dhaqnu solution egaa definitionii dot product fayyadamuudhaan isa kana argachuu kan dandeenyu jechuudha. Definitionii dot product irraa A dotted with B jechuun A dotted with B equals
magnitude of A times magnitude of B cos of the angle between them. Cos of theta or the angle between them, theta is 20 degree. Kanarra kan nuyi barbaaduudhaaf deemnu eenyudha jechuudha? A cos of theta dha jechuudha. Salphumatti. The component of A along B jechuun A cos of theta. Kan jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf veektaroonni keenya lama bifa kanaan yoo jiraatan A'n guddaadha. A'n guddaa, let's say this is vector A. Vector B immoo xiqqoo haa gabaabbatu. This is vector B. This is the angle between them. Kanaafuu A along B jechuun salphumatti iddoo kanatti kan isin gochuu qabdan A along B jechuun sarara baa kanarra aan hammam ciise, hamma isatti ciise, hamma asitti ciise jechuudha. So bifa kanaan amma isatti, amma asitti, amma iddoo kanatti. So inni kun A along B ta'a jechuudha. Yookiin immoo A cosine of theta qofa isaan gidduu jiru kana ta'a jechuudha. Definition dot productiitiin mee xumuratti haa deemnu jechuudha. Egaa hamma kana jennee so isa kanarraa A dot B keenya barbaaduu dandeenya kallattumaan jechuudha. So A dot B equals magnitude of A is 6 units times 4 units times cos of 20 degree, then which is 6 times 4 is 24 units squared times cos of 20 degree is 0.94. Kana lamaan immoo walii baay'istan meeqa argattu jechuudha? A dot B 22.55 units square bifa kanaan jechuudha. Then formulaan keenya maal jedha? A dot B equals AB cos of theta jedha jechuudha. AB cos of theta jedha jechuudha. Kanarraa mee barreeffannu irra deebinee A dot B equal iddoo wal jijjiiruu dandeenya magnitude of B magnitude of A cos of theta dha jechuudha. Amma nuyi kan gaafatamaa jiru A cos theta kana jechuudha. Kanaafuu A cos theta equals to A cos of theta equal A dotted with B divided by B dha firuudhaan arganna jechuudha. So isa kanaan yommuu hirru A dotted with B meeqa arganne? 22.55 units squared. Unitiin nu dhufuu qaba. Units squared. B'n meeqa dha? 4 units, isn't it? 4 units, yeah. 4 units. Unitiin tokko badaa jechuudha. Barbaadatan 22.55 afur yommuu hirtan it is about 6.64 units. This is the component of A along what? Along B direction. Egaa salphumatti sila isinii kaaseera. Veektaroota sana irra deebitanii yoo ilaaltan amma A along vector B ni caala jechuudha kun. Asitti yoo ilaalle vector B 4 unitiidha. 4 unitii qofa ture. Vector A immoo 6 ture. Kanaafuu sarara baa kanarraa hammi A ciisee jiru 5.6 jechuudha. 5.6 jechuudha. Gaafii akkana yoo gaafatamtan salphumatti mala gabaabaatiin kan argachuu dandeessan maalidha jechuudha? Definitionii dhumarraa jechuudha. Vector B along I mean A dha kan nu gaafate ammaaf A dha asitti kan nu gaafate vector A along vector B jechuun yoo qofni isaan gidduu jiraate theta ta'e salphumatti
A along B jechuun A cos of theta if theta is the angle between A and B. Salphumatti isa kana argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu kanaanis deemtanii fakkeenyaaf nuyi kallattumaan valuun A meeqa ture? Mee isa kanaan hojjennu kallattumaan valuun A meeqa ture? Wal qixaa jennu iddoo kanatti valuun A 6 units ture. 6 units. Cosini theta meeqa ture? Cos of 20 degree 0.94. Kana kallattiidhaan yoo baay'istan meeqa argattu jechuudha? 5.64 units argattu jechuudha. 5.64 units. So hammi vectorii A kan sarara baarra ciisee unitii 5.64 ta'a jechuudha. Bifa kanaan deemsuu dandeessu ifa isinii ta'eera jedheen yaada.